Ashaam harkafuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaa Niwus Neetwoork irraa oduuwwan gaggabaaboo yeroo kanaaf qopheeffannee qabannee dhiyaanneetu jirra. Haga dhumaatti nu waliin ta'a jenna. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersa Lafootti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 8 darbuun gabaafame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersa Lafootti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 8 darbuusaa to'ataan olaanaa poolisii tiraafikaa aanaa Ejersa Lafoo Saajin Fiqaaduu Mulgeetaa beeksisaniiru. To'ataan olaanaa poolisii tiraafikaa aanaa Ejersa Lafoo Saajin Fiqaaduu Mulgeetaa akka himanitti balaan tiraafikaa kun kan dhaqqabe gaafa bultii 25/2021 galgala yoo ta'u aanichatti naannoo laga Hulluuqqoo jedhamutti akka ta'es himaniiru. Konkolaataan lakkoofsi gabatee isaa 33485 Ooroo jedhamu magaalaa Finfinnee irraa gara Giinciitti imalaa kan ture yoo ta'u minibaasii uummataa imalchiisu lakkoofsi gabatee isaa 35985 magaalaa Amboorraa gara magaalaa Finfinneetti otoo imalaa jiru walitti bu'uun balaan kun dhaqqabuu akka danda'es himaniiru. Walabummaa Niwus Neetwoork sababa balaa kanaatiin namoota dhumaniif gadda cimaa ibsaa maatii fi firoota miidhamtootaaf jajjabina hawweera. Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaa Dosheetti waraanni mootummaa mana uummataa abiddaan gubee barbadeessuun himame. Waraanni mootummaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaa Doshee bakka jedhamutti mana obbo Moosaa Ittaanaa abiddaan gubee jechuun jiraattonni maddeen keenyaaf himaniiru. Akka odeeffannoon naannichaa arganne mirkaneessetti sababiin waraanni mootummaa mana jiraattotaa gubuu fi yeroo adda addaa qabeenya isaanii mancaasaa jiruuf maqaa ijoolleen jiraattota kanneenii wabootti makaman jedhuun akka ta'e beekameera. Manni obbo Moosaa Ittaanaas kan gubate sababa wal fakkaataan ta'uu jiraattonni naannichaa himaniiru. Filannoo marsaa ja'affaa paartilee mormitootaa hin hirmaachifne mo'adheera kan jedhu paartiin Bilxiginnaa fulbaana 25/2021 akka naannoo Oromiyaatti mootummaa haaraa hundeessuusaa beeksisee jira. Haala kanaan obbo Shimallis Abdiisaa ammas pirezidaantii naannoo Oromiyaa taasisuun yoo muudu aaddee Sa'aadaa Abduramaan Afayaayii Caffee Oromiyaa taasisuun obbo Eliyaas Uummataa immoo itti aanaa Afayaayii Caffee Oromiyaa taasisuun muudeera. Mootummaa haaraa hundeeffame jedhamu kana keessatti namoota ergama abaa'oo diiguu fudhachuun mootummaa biraa waadaa taayitaa galameef tokko tokkoof gama mootummaa Bilxiginnaa damee Oromiyaa irraa aangoon qicameefii jira. Haaluma kanaan obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaa Ayyuduree Abaa'oo kan turan dhiyeenya dhaaba isaanii ganuun mootummaatti kan galan aangoon itti gaafatamaa waajjira hojjetaa fi hawaasummaa laatameefii jira. Namooti hedduun Abaa'oo dhiisanii gara mootummaatti kooluu kan galan yoo ta'u isaan keessaa hanga gabaasa kana qindeeffannetti muudama kan argatan obbo Araarsoo Biqilaa qofa ta'uunis beekameera. Barataan Oromoo tokko yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti du'ee argamuun himame. Barataan Oromoo Abdii Daammanaa jedhamu yuunivarsiitii Hawaasaa keessatti ajjeefamee reeffisaa mukarratti fannifamee argamuun gabaafame. Barataa Abdii Daammanaa harka namaan ajjeefamuu shakkiin jiraachuu kan odeeffanne yoo ta'u osoo hin du'in dura doorsifni ragaa akka tures maddeen eeraniiru. Haala du'aatii barataa Abdii ilaalchisee yuunivarsiitichi hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Oduu ispoortiitiin maraatoonii Berliin dhiirotaan atileet Guyyoo Adoolaa injifate. Jarmanitti maraatoonii Berliin dhiirotaa gaggeeffameen Guyyoo Adoolaa sa'aatii 2:5 sekondii 35 irratti galuudhaan injifateera. Waldorgommichaan atileetiin Keeniyaa Beetiwaal Yoogon lammaffaa kan ba'e yoo ta'u waldorgommichaaf eegamaa kan ture atileetii Oromoo biraan atileet Qananiisaa Baqqalaa sadaffaa ba'uun xumureera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun gaggabaaboon walabummaa Niwus Neetwoork irraa qabannee dhiyaanne isan gammaa ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii jenna. Wow.